uskaati yaada geeffatanii ummanni ati maa jarjarta mucatti obsi Bira dabar saayir tabe. wallahi alazim والله العظيم كنوا جل كبر كنوا لال أما جل كبر راين تكاية يونان تك يونان أركي يام بلبل خنا تك إننا رجيف كنوا لال تك ilma ka jiru sodaate أركي يا كنوا لال ilma jiru sodaate bira dabre Jireenyi barabaraadha kan Yesuus Kiristoos dubbate kan macaafa keessa illee jiru isa kanaadhaa miti akka isaan yaadan jannataadhaa miti. Fakkeenyaaf amma Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa tokkorraa kaafnee itti naa dubbifnu mee. Dubbii kana erga dubbatee booddee Yesuus gara waaqaatti ilaalee yaa abbaa erichi ga'eera jedhee achi dubbate maal jedha? Akkuma ati foon qabeessa hundumarratti aboo isaaf kennite inni ammoo warra ati isaaf kennite hundumaaf jireenya barabaraa haa kennuuf jedhee erga sani maal jedhe? Si waaqayyo laa ilaaha illallah ka jechuudha. Si waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa. Yesuus Kiristoosin isa ergites beekuun isaanii jireenya barabaraa. waaqayyo bara keessana eebbisu waa'ee jireenya barabaraa tokkoffaa irratti hangaafii miti yoo tana gaafachuu deemu ustaad awwalee fi ustaad abu muwaaz adda wallaalte tokkoffaa kana tokkoffaa kana lammaffaa irratti mee as keessaa wanni hafe sagalee waaqayyoo sirri dubbisuun ala yoo taate mee wanni hafe moo sagaleen afaan oromoo kan moo kiristaanaa kana dhageessamoo kan musliimaa ustaanni boqonnaa sadii dubbise takka miti boqonnaa sadii dubbise Torba ilma ka jiru sana isa keessa gad. amma awwal haleluya والكيسة جرب مازي في أستاذ ولا والكيس. haleluya haleluya kuno abu waz ya wannan sura tarba Kami na niyo akas akkana gootani senna kami inni yoo hin jehin inni nama biraati ustaadillee nama biraati laala ammaas keessatti wanni tokko warra garee shaana. abo mana hidhan na deessitara akkana goote bomtaan dhiifama gaafa dhawaasa waan saati daqiiquma lama naa kannaa daqiiquma lama mucaa simbo waraabbattani simbo atimma ustaad abu muwaaz zallamte moon zallamne wayin arke eda viidiyoo kee jala seenee wallahi amma akkamitti nama akkana goota ati akkamitti nama akkana goota nama nagayaan jiraachuu jiru nama nagayaan jiraachuu jiru maaliif daansii taphachiifta sheekota kana godhee sirriidha sheekota kana godhuun sirriidha ol ganna galchite mee maaliif akkana goota sheekota maal balleessan eda hirriibaan dhabe viidiyoo kee ilaalee wallahi qoy ay hawwiin illee nirraa nafne osuma hawwiin illee nirraa nafne qoy tabiraa si garsiisa maalaaf akkana nama godhuun maaliif barbaachisa kotte إلى أبو معاذ jarana ما كان akkana kijibaran يبلغ marra fayan akkana kijibaran لا أبو معاذ maqaan كان namas تورا ما كان مرة balleessa ana سبيل osoo hin ta'in an ragaadhaan hin deema jiran waan anan ta'in awwal abu muwaaz sona rakkiif jechuudha haleluya abu muwaaz awwal abu muwaaz emma wal keessa seenne jaran akkana de kijiban marra kayan waan namni jira inni data si waraabee maxxanseen an jette duran si waraabee maxxanseen an jette eega si deebite waan namni waraabeet eega si naan jette boqonnaa takkarraa ilma waaqayyoo teeroo taateete no ustaani waan dubbise yohannis boqonnaa 17 lakkoofsa 3 si waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa isa Yesuus Kiristoosin ergites beekuun jireenya barabaraa kan jedhu san dubbise ustaani tokko hin dubbisne lama hin dubbisne ragaadhaaf laa ilaaha illallah jechuudha Iisaa rasuulullah jechuun achira jira so kana narra keessa mucaan dhiifama na gaafachuu qabdi akana ana man dhiisoo jira ani waan hin jirre wangeela keessan irraa isin kaa'u boqonnaa wangeela irra hin jirre isin baas namma osoo naaf bochanii mana murtiiti nuti ragaan mana murtii nama dhiyeessina ragaadha asirratti illee dhiyeessina dhagaan hin deemu ragaan hin deema okay dhagaan hin deema wallahi Yesuus Kiristoo yoon arrabse biyya lafaa kana sekendi takka rabbi nan jiraachisin namaan jaalu nama itti amanu baran isaaf nabi Muhammad ija mirgaatii bitaallee hin jedhu ija dirqama rabbi itti amani naan jedhe waliigalle isin waan nabi Muhammad ittiin amanneef halkanii guyyaa barsiisaa keessan waan eenyu maqaan isaa hojii arrabsaa ooltan وادي akkuma namummaatu jarana namni tokko saba keetillee osoo hin ta'in osoo amantiillee hin horda nabi Muhammad akka hawwiin jettu hawaasni biliyeena namni lakkaa'u hin jiru biliyeena 3 moto qaamaa lakkaa'amu addunyaan tun namni dharaan abiyyi jala hin deemu addunyaan guutuun nama saba kee hin ta'in nama ijaan arkin tokko jala akkamii deema hawaasni biliyeeni 2 fi tuqaa kumaa mimbar nama 100 safara tokko miti bar Oromoon miliyeena meeqaatu Oromoon hordof
kijibni sayfiin dhuftee si jedhan islaamummaanis sayfiin abumuwaa sayfiin dhufteetti warra sirraa shaadaa qabsiisuu jiru sayfiin qabsiisuu jirra think about it waa yaadaa xinxaalaa jirana wallahi osoo nasirra taa'ee bilaash waa buusu bu'aan argamu baate hin taa'u nasirra hin gala akka jara barsiisota keessan hin gala silaan hin gala manatti wallahi manatti hin gala hojii maadaamin siin kafalata kan dalaydu hojii bu'aan qabne maa dalayda barumsa tokko maa deemta kan eebbifamne kan hojiitti hin arganne mindaa waan siin kafalata kamaala sirraa itti goota lallabdeeti lallaba kee namni takka fudhachuutti hin jiru joollee isaan beekan nama isaan raajib beekan faarfattoota jaanii beekan gaafacha hin tuqan maqa balleesse hattuu zinaa ejjituu jedhanii arrabsan gaafachi deebi'anii faarsan birriin dhufeen birriillee nama oromoo teenya ni kan namni birriin barbaanne jira inni qabatee biyya awurooppaa taa'ee waan ijoo barsiisaan keessan eenyu waa jettanis birriidhaaf biyya lafa deema makiinaa hin qabu lafa deema biyya faranjii keessa taa'ee hin qabu makiinaa qabu takka baasaa jedhime baasaan deemaa minibaas waliigallee jirana kabajaa nama walirraa mulqina waliigallee lallabu jira fudhachiisu waan isin beeytan dhiiraa fi dubartiitu faarfataa fi faarfattuu jidduu daaqoonii fi daaqonoota jidduu hunda shaadaa qabsiisuu jira namni anarratti shaadaa qabatee feesbuuk irratti namni ana bichaarra feesbuuk irra qabate arran jalqabne amma 17 duraan jalqabe 7,000 fi maaliin shaadaa qabsiis alhamdulillah Ustaz, mira que keetiroon faa jira keetiroon si jaalana wallahi namni nama aarsa so akkinaan jette siinaan jette kuni ana ustaanni hunda mucaan dogoggorteetti. Bakka nama kanatti mucayyaan TikTok irra taa'u dogoggorteetti. dubbii namaatiin deemti jechuudha waan gurbaan viidiyoo dalagee gurbaan kiristaanaa ustaada warra dalagee fiddee bu'umaa jetti ustaada walni hunda dogoggore boqonna yohaannis Mucayyoo gaafadhaa malee waajjifaa namoota addanan jirre maaliif waan ture amma. Namoota sin jirre waamuun hin barbaachisu. Mucayyoon dogoggora ishee fagaafatu. Abshir si jaalanna amma ustaada abdii mee boqonnaa sanaa baasu wangeelarra wangeelarra hin jirre isin garsiifne boqonnaa keewwata gidduutti utaal osoo isin irra utaaltan nun jettanii hamdi dhiifamu. Itti fufaa. Maali waa'ee waajjis waa nama itti fufa. Takana guddis yes. Bakka taasisu ilmaa finne dhabne waajjii